namoota wal jaallannu duukaa, namoota duukaa jiraannu, namoota duukaa hojii hojjennu illee maatii keenya duukaa akka nu walitti buunu kan taasisumaadha. Yeroo baay'ee hojii tokko hojjechuuf yookaan eegaluuf ni barbaanna yookaan immoo erga eegallee booda immoo wanti udduubatti nu qabu jira. Akka nu milkeessine, akka nu wanta sana irratti focus gooneen hojjenne wanti udduubatti nu gottatu jira. Kun immoo maal yoo goonee dhammoo furmaanni isaa haala kamii yoo deemne immoo milkaa'uu dandeenya. Dogoggoroowwan xixiqqoo fakkaachuun jireenya keenya jeeqan kun maal isaan kan jedhudha kan guyyaa irraa wal faana ilaallu. Yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoon Inspire warri jirtan akkam naa jirtu. Tole egaa guyyaa irraa akkuma yoggaa kaanii barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma barnoota kodhumatti nafaana tura. Tole egaa jireenya keenya keessatti maaliifidha yeroo baay'ee namoota dhabuu hin barbaanne yookaan namoota walitti bu'uu hin barbaanne duukaa akka nu walitti buunu kan taasisu. Yeroo baay'ee immoo wantoota nu gochuu qabnu yookaan wantoota raawwachuu qabnu sababa maalii raawwachuu dadhabna? Sababa maalii immoo galmaan ga'uu dadhabna? Wanta eegalle sana, wanta karoorsine sana, wanta jiraachuu barbaannu sana keessi keenya ni fedha. Wanta sana raawwachuu ni barbaada. Garuu immoo udduubatti nu gottota. Maalirraa kan keedha? Rakkoowwan maalidha? Wantoota akkamiidhaan mooti kan jireenya keenya kana akka inni dukkanaa'u akka nuffaan guutamnu kan nu taasisu kun maalidhaan jennee wal faana ilaallaa jechuudha. Tole egaa namoonni naannoo keenyatti agarru yookaan immoo environmental nuun keessatti guddanne gochaawwan nun arra raawwannu yookaan immoo miira keenya irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'u. Namoota jaallannu duukaa akka walitti nu buusu miira keenya to'achuu dhabuudha. Wantoota namoota waggaa 2-3 duukaa jiraannee wantoota baay'ee duukaa dabarsine, gaarummaa baay'ee hojjira dabarsine miira keenya to'achuu dhabuutiin wanta waggaa 3-4 duukaa dagabanne sana yookaan wajjira dabarsine sana miira keenya to'achuu dhabuutiin guyyaa tokkotti diignee oolla. Hojii keenya irrattis akkasuma dhiibbaa guddaa geessisaa oollaa jechuudha. Kun miira keenya to'achuu dhabuudha. Wanta takkaatti dhufe miti miira keenya to'achuu dhabuun waggoota hedduun wanta nu keessatti build ta'e yookaan ijaaramedha. Takkaatiinis baduu hin danda'u jechuudha. Kanaaf immoo maal gochuu qabna ree nuti? Haala nuti ittiin adeemnu maaldha? Yeroo tokko ishee keessatti guyyaa keenya keessatti haala kamiin yeroo arraa dabarsi? Haala kamiinan miira koo to'achuuf maal gochuun qaba? Haala kamiin immoo miira koo to'achuu danda'uu qaba? Namootan jaalladhu duukaa walitti bu'uu hin barbaadu. Namootan duukaa jiraadhu duukaa walitti bu'uu hin barbaadu jenna taanaan miira keenya to'achuun dirqama. Namoonni miira isaanii to'an yeroo hundumaa haaroo isaanii jira. Yeroo hundumaa namoota duukaa walitti bu'uu isaanii jira. Yeroo hundumaa namoota duukaa nagaan qaban, of duukaa nagaan qaban, yeroo hundumaa haariin dabarsu, yeroo hundumaa nacamuutiin dabarsu jechuudha. Kun immoo maaldha? Akka isaan hojii isaanii irratti focus hin goone yookaan akka isaan milkaa'ina isaanii yookaan galma isaanii irratti ejjennootiin hin dhaabbanne taasisa. Bubbee barbaadee dhufee karaarraa kaasee darbaa jechuudha. Maaliif aarii isaa to'achuu hin danda'u waan ta'eef, miira isaa to'achuu waan hin dandeenyeef kunis isaars sunis isaars. Kanaaf immoo kun immoo aariin kanattis sanattis haaruun immoo galma keenya irraa duubatti nu gottota waan ta'eef jechuudha. Wanta tokko gaafa gochuuf kaanu yookaan wanta sana raawwachuuf gaafa kaanu maaldhaan asitti na barbaachisu? Maal gochuun qaba? Wanti narraa eegamu maali? Kan jedhudha jechuudha. Tole egaa miira keenya to'achuuf inni jalqaba irratti barbaachisu of gamaggamuudha yookaan of madaaluudha. Maalan raawwadhaa jira? Yoon kana raawwadhe maaltu narra ga'a? Yoon jecha kana dubbadhe maaltu narra ga'a? Yoon irra hojjetii na fe'u maaltu narra ga'a jennee gaafa nuun of gamaggamaa, of gaafachaa, of madaalaa gaafa deemnu sirrachaa deemna. Jalqaba irratti of to'achuu barbaadde yerootti of madaaltu ofiif kenna. Inni lammiffaa irratti immoo argamu bakkee callisaa taa'uun yeroo kee dabarsi. Bakkee callisaa yoggaa teessutti bakkee calli jedhaa bakkee nagaa qabu keessa gaafa jiraatu wacarraa iyyarraa jeequmsarraa gaafa adda baatu sammuun kee boqonnaa argata. Sammuun kee seeraan yaada. Yeroo ofitti of dhaggeeffannaa guddaa argata. Wantoota dogoggora kee akkatti barbaadde argattus taasisa. Kanaafuu miira kee to'achuuf iddoo boqonnaatti sammuu kee barbaachisu qopheeffadhu. Tole egaa wanta hojii keenyaaf qophoone yookaan immoo hojii ni barbaanna akka hin hojjenne kan nu taasisu immoo nuffiidha. Of nuffuudha. Ofitti dhibaa'uudha. Of jibbisiisuudha. Kana raawwachuuf immoo maal gochuu qabna? Badhaasa xixiqqoo ofiif qopheessuu qabna. Wantoota guguddaa osoo hin taane, wantoota nu nuffisiisan osoo hin taane kan karoorfachuu qabna. Wantoota xixiqqoo galmaan geessisuu dandeenyu yookaan immoo wantoota galmaan nu geessisan ilaaluu dirqamadha jechuudha. Yoo kanan goonu ta'e nu nuffisiisa. Akka hojii jalqabnee nu nuffisiisa. Osoo hojiitti hin seenii yeroo baay'ee bakkee ma jirru teenye sammuu keenya keessatti maajin goone asii kaasnee fagoo deemsisnee kan hundumaa amma deemee danda'ee hojjedhu. Maal goonre kanaafuu yaaleera jedhee sammuun
sammuun keenya kan nu sossobnu taasisa waan ta'eef waan tokko wantoota xixiqqoo jalqaba irratti of shaakalchiisuu wantoota xixiqqoo galma gagaan xaafannee yoo keewwanne yookaan katabannee yoo keewwanne wantoonni sun steeppiidhaan yookaan taraa dabaree isaatiin akka inni hojjetu yoo taasisne galma barbaanne ga'uu ni dandeenya. Tole egaa mee seenaa tokko wal faana ilaallu. Dargaggeessa tokkotu ture. Tole dargaggeessi kun jijjiiramuu guddachuu sooromuu milkaa'ina guddaa ga'uu ni barbaada. Garuu yeroo hundumaa sababoota hedduutiin of daangessaa jechuudha. Sababoota kana baruurraa kan ka'e mana beekaa jedhamu yookaan immoo mana asmaatii nyaadha jedhamu baay'ee isaarra deemee ilaaleera. Namoota adda addaa odeessa namoonni tokko yookaan immoo beekaadha jedhee namoonni bira deemu sun yaadota adda addaatti hima. Ammas beekumsa kan nama qaba jedhe yookaan immoo akkasuma beekaa kan biraa bira gaafa dhaqu waan biraa dhagaa. Akkasuma ammas beekaa kan biraa bira gaafa dhaqu seenaa biraa dhagaa. Namtichi kun waan godhu wallaale dargaggeessi kun garatti citu wallaale jijjiiramuun barbaada sooromuun barbaada milkaa'aa ta'uun barbaada jireenya isaa keessatti gammachuun jiraachuu hin barbaada. Kanaaf immoo kallattiin taaniin deemee mokkoree irra deebee yaalee dadhabeera. Kanaaf immoo isa dhumaaf carraa isa dhumaa irratti beekaa yookaan immoo ogeessa baay'ee sammuu qabu tokko bira deeme maal gochuun qabanni sooromuun barbaada jijjiiramuun barbaada iddoo guddaa ga'uun barbaada jedhee ogeessa kana gaafate. Ogeessi kun immoo maal jedhee deebisee fi tole rakkoo tokko hin qabu maarreen siif nan immoo jedheen qocaa lafarra kaa'ee deemee yoo qocaan kun boolla yookaan immoo dunkaana gurraachaaf adii kaa'ee qocaan kun adeemee yoo dunkaana isa gurraachatti gale jireenyi kee hin bade hin dukkanaa'e ifan argiinaaf ta'a bakka jireenyi kee rakkinaa fi gadadoon darbaa jedheetti yoo isicha adiitti gale immoo jireenyi kee milkaa jireenya gammachuu qabu jireenya qananii qabu jiraatta jedheen tole jedhee mucaan wanta ta'aa jiru kan ilaaluuf qocaa kana lafa kaanii ilaaloo eegalan yeroo kana deeqaa muraasaaf yookaan qocaan qas jedhee sababa deemuuf suuta jedhee osoma deemaa jiru qocaan kun gara adiirraa gara gurraachaatti gaafanni seenuuf ka'u mucaan kun dargaggeessi kun of to'achuu hin dandeenye of to'achuu erga dadhabeeti qocaa sana lafaa fuudhee isa adiirra kaa'e mul'ata kumaaf balleessita ani koosiif waan baay'ee gochuuf hin dhaabadhaa jiraam jedhee beekaan sun waan baay'ee dubbate otoon ilaalummaa qocaan tokko jireenya koo dukkanatti hin jijjiirtu jedhe yeroo kana dhagaa hubataa yookaan beekaan kun yookaan immoo ogeessi kun jecha akka jedhu afaansa keessaa ba'u tolee mucaa koo atillee jireenyi kee ammati miira kee to'achuu dadhabdee qocaa kana fuutee harka keetiin achira keessa mitii jedhe een jedhe tole egaa jireenyi kee harka kee keessadha yoo barbaadde gara barbaaddetti jijjiiruu dandeessa jireenyi kee harka xonqolaa yookaan harka toshaa keessa osoo hin taane harka beektotaa keessa osoo hin taane harka rabbii keessa jira. Kanaaf immoo humna rabbii siif kenne yookaan dandeettii rabbii siif kenne irratti of amansiisiti tarkaanfii fudhadhu yoos ni jijjiiramtaa jedhe. Tole jedhee dargaggeessi sunillee jireenya isaa itti fufsiisee jechuudha. Nutillee yeroo baay'ee milkaa'uun barbaanna jijjiiramuun barbaanna wantoota adda addaa sababa gochuu dandeenya. Garuu milkaa'ina keenyaaf yookaan immoo guddummaa keenyaaf yookaan ga'umsa keenyaaf inni guddaan inni barbaachisaan numa mataa keenyadha jechuudha. Of amansiisuu gaafata. Humna keessa keenya jiru poteenshaalii keessa keenya jiru amansiisuu gaafata. Kanaaf immoo seenaa kanarraa waan baay'ee akkasiin baratanitti abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii.